Gurbaa jireenya isaa keessatti yeroo hunda gammachuun jiraatu tokkotu ture. Namni kun yeroo hundaa kolfee taphachaa jireenya isaa oofachaa jiraata. Hojiin isaa listiroo yookiin kophee qulqulleessuu yoo ta'u uumamaan gammachuu addaa nama qabudha. Guyyaa tokko namichi sooressi ollaa isaa jiraatu tokko gurbaa miskiina kophee qulqulleessu kana maaltu akka yeroo hunda isa gammachiisu gaafatuuf jecha kara isaatti dhufee akkana jedheeni. Obboleessa kiyya ani yeroo baay'een si xiinxala. Maaliif yoo jette yeroo hunda fuula keerraa gammachuutu natti mul'ata. Zabana gammachuurra gadadoon baay'atutti maaliif yeroo hunda akka miirri kee booharutu gaafii natti ta'e. Qabeenya bal'aa nama gammachiisa jedhamus hin qabdu. Iccitii gammachuu kee osoo na barsiistee fedhan qaba jechuun gaafate jedhama. Gurbichis akkana jechuun itti himuu jalqabe. Ani argadhus dhabus quufus beela'us gammadeen jiraadha. Sababaan jalqaba irratti uumamni Rabbiin uume gosa hedduudha. Uumama kanneen keessaa carraa nama ta'uu argachuun koo isa duraati. Lammaffaa irrattis namuma ta'ee gariin kan jireenya isaa guutuu dhibee wajjin taaggaluudha. Qabeenyi isaas isa wal'aanuu kan hin dandeenye. Ammas kanneen qaamni isaanii hir'uu ta'an harka miila ijaa fi gurra kan hin qabne. Dabalataan kanneen osoo fira qabeenya fi fayyaa qaamaa qabanii sammuun ikisbaardii ta'uudhaan uffata baafatanii qullaa dhaabbachuun maqaa maraattummaan yaamaman meeqaatamii meeqadha. Ani garuu rabbiin kiyya haa galatu fayyaa qaamaa fi qalbiis nan qaba. Ta'ii rabbii kiyya akkan daganneef namoota naa olii osoon taane isaan nannaa gadi ilaala. Kanaafan argadhus ta'ee dhabus jireenya koo gammachuun dabarsa jedheen jedhama. Abbaan qabeenyichaas jechoota isaa dinqisiifachuudhaan gurbaa kana fuudhee mana isaatiin galee ati nama addaati jechuudhaan saanduqa maallaqaa 2 isa badhaase. Mucichis maallaqa isaa fudhachuudhaan kara mana isaatti fuula achi deeffate. Guyyaa sana irraa jalqabee maallaqa san maaliin akka hojjetuu fi akkamiin saamtota irraa ittisa kan jedhuuf dhiphinaa fi yaadaan marfamee sa'atii 48 osoo rafin dabarse. Barii guyyaa sadaffaa irratti tapha qoosaa isaa fi kolfa isaa duraanii yoo yaadatu rakkinni koo har'aa maallaqa kana jechuudhaan murteessee saanduqa lamaanuu fuudhee deemee hulaa sooressa ollaa isaa sana dhadhahuudhaan maallaqa kee fudhuutii gammachuu koonaaf deebisi jechuun maallaqa isaa kennee fi gammachuu isaa deeffate. Seenaan dubbise keessaa tanan dinqisiifadhe. Hedduun keenya maaltu isin gammachiisa osoo jedhamee jalqaba irratti maallaqa akka ta'e amanna. Garuu dabree maallaqni gammachuu duraan qabnu nu harkaa fuuchuu danda'a. Iccitiin gammachuudha qabeenya qofa irratti akka hin hundoofnes seenaa kanarraa ni hubanna. Egaa hordoftoota Abdii Maanyaa Ofishaal seenaan har'aa kana fakkaataa seenaa biraan hamma walitti deebinutti nagaan naaf turaa jechaa addunyaadhaaf iddoon kenninaa too hamma jiraattan gammachuudhaan rabbiin shakkaraa jiraadhaan dhaamsa koo isa dhumaati.